Egaa kan argamu gaa'ela gidduutti. Gaa'elli gammachuudha. Abbaa manaa dhiiraaf gammachuu guddaan haadha manaa isaati. Haadha manaatiif gammachuu guddaan abbaa manaa isheeti. Waaqaa gaditti. Waaqa caalchisanii osoo hin taane waaqaa gaditti. Akkasuma gaa'elli ifa. Gaa'elli dabalamuudha. Waliin jenneerraa Maatiyos boqonnaa 19:6 seera uumamaa boqonnaa 2:24 irraa kaafnee bureeffannee wajjiniin ilaalle. Kana keessatti maal jennee foon lama yookaan yaada lama tokko taasisuudha gaa'elli. Innis kophaa kalee hojjetata, isheenis kophaa hojjetatti, isheen araba deemtee mana ijaarradheetti, inni lafa qotaa, inni nagadaa gaafa walitti dhufan qabeenyi kun lamaanuu tokko ta'a kan walii isaaniitti ta'a jechuudha. Isa Waaqayyoon qophaa'e nuu kenname carraa namoota hundaati. Isa Waaqayyoon qophaa'ee nuuf kenname carraa namoota yookaan saba hundaati. Mallattoo bulchiinsa mataa ofii danda'edha. Gaa'elli mallattoo bulchiinsa mataa ofii kan danda'e Waaqanis keeyyata mootummaa biyya lafaatinis keeyyata mataa isaa danda'e qaba gaa'elli. Gaa'elli tokko keewwata mataa isaa danda'een haati manaatii fi abbaan manaa dhiirri tokkoof shamarri tokko yommuu cidha gaa'ela adeemsifatan keewwata mataa isaa danda'e qaba. Mootummaa biyya lafaatinuu yoo waliin nayyoo jedhan salphumatti miti keewwata mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Mallattoo bulchiinsa mataa ofii danda'e. Tokkoffaa akka Kiristoositti, lammaffaa akka seera biyya lafaatti jennee wajjiniin ilaalaa turre. Hafuura Waaqatiin nama lama gidduutti kan raawwatamudha. Hafuura Waaqatiin nama lama gidduutti kan raawwatamudha. Fakkeenya abboommama sabni Kiristoosiif mul'isuudha. Fakkeenya abboomama sabni Kiristoosiif mul'isuudha gaa'elli. Karaa jireenya dhuunfaa keessaa bahuuti. Karaa boqonnaa sammuu dhiiraa fi dubartii gidduuti. Qorontos 1:7. Karaa eebba biyya lafaa fi samiiti. Biyya lafaa kanarrattis eebba, samiittis eebba. Qulqullummaa kee ejjarraa si eega. Qulqullummaa kee ejjarraa si eega. Qulqullummaatti akka jiraattu shamarri takka. Qulqullummaatti akka jiraatu abbaan manaa tokko kan taasisu dhiira tokko gaa'ela jechuudha. Ejjarraa si eega xuraa'ummaarraa. Egaa kanaaf guutummaatti dubartiin takka erga abbaa manaa qabaatte abbaa manaa ishee malee gara biraa deemuun cigaa'ummaan fuula Waaqaa fuulduratti abaarsa. Saba Israa'el keessatti kakuu moofaa keessatti gadi baasanii dhakaachattu malee ajjeesu. Dhiirri tokkos haadha manaa isaa malee gara biraa yoo deeme biyya san keessaa isa balleessu. Har'a garuu kakuu haaraa keessatti akkasoo ta'uu baatellee guutummaatti mootummaa Waaqayyoo si dhabsiisa. Kanaaf gaa'elli karaa eebba biyya lafaa fi samiiti. Biyya lafaa kanarrattis haati manaa tokko yookaan dubartii tokko siimboo gaarii argattee kan sodaatamtu yoo abbaa manaa qabaatte. Abbaa manaa qabaachuu baannan istireet gaarli jedhama. Istireet gaarli. Dhiira taanan waare bal'aa parsan jedhama. Dhiira durriyyee dubartii durriyyee jedhama. Kanaaf gaa'elli eebba biyya lafaa fi samiiti yoo jedhamu waan salphaa isinitti hin fakkaatina. Na dhaggeeffadhaa keessa deebii waan ta'eef waan salphaa isinitti hin fakkaatina. Gaa'ela qabaachuun bu'aa qabeessa. Kanaaf dargaggoo shamaraa dhiira baay'ee silkii dawwaluu dhiira baay'ee janajjanuu dhiistanii tokkicha waan isinii kenne sana isa bilcheeffadhaa. Bilcheeffadhaa osoo hin jedhu yaadan gorsuudhaan dargaggoon dhiirati ishuma takkittii dura jalqabde san amala badaa qabdi jetteen dhiisin. Amala ishee san gorsi ittimi kun sin baasu kun sin jijjiiru dhiisa mala kana jedhiin. Waaqayyo ilma namaa akka bifaaf fakkeenya isaatti waan uummateef hin sobin, hin arrabsin, hin aarin. Namoonni tokko tokko aarii faashina godhatanii ani aarii hin danda'u jedhan. Maaf hin dandeenye? Ofirraa gati keetii miti. Waan ormaa baattee hin deemin. Waan ormaa baattee raawwattee hin deemin. Aarii kan seexanaati. Jibbi kan seexanaati. Arrabsoo kan seexanaati. Tuffii kan seexanaati. Hatuu kan seexanaati. Malaammaltummaa kan seexanaati. Ani aarii hin danda'u amaluma kiyya. Seexanni kiyya jechuudha balgara hin beekne. Namoonni baay'een arraba keessanii ni sobdu. Hin amattu, hin fakkeessitu. Ati mucaa seexanaati jechuudha. Kanaaf dhiisi dargaggoo shamaraa baay'eenis
is dargaggoon dhiiraa baay'eenis dhiisuu isin barbaachisa guutummaatti. Karaa kanaan gaalli namoota baay'ee diigameera. Aariin dandeechu ishiin wajjin hin jiraadhu yoo galtee iyyuu na gubdi jedha. Inni aariin danda'u nama arrabsaa kanaafan isa hiikee kan biraa jaaladha. No, aariin keetii miti. Kan kee gaarummaa, jaalala, gammachuu, nageenya, fuula ifaan. Kanaaf macaafa fakkeenyaa boqonnaa 30:15 irratti sagalichi Waaqayyo akkas jedha. Fuulli ifaan nama gammachiisa. Oduu gaariinis lafee namaa cimsa. Jedha. Lafee biyyaa jedhaa namarra darbee kan biyyaa cimsa. Namni fuula ifu. Namni oduu gaarii dubbatu. Fuulli ifaan nama gammachiisa. Oduu gaariinis lafee biyyaa cimsa. Oduu gaarii odeessaa. Haati manaa abbaa manaa keetti oduu gaarii bichaa odeessi. Abbaan manaa haadha manaa keetti oduu gaarii odeessi. Kanarra kan darbe haadha manaa kee hin ifatin hin arrabsin. Si gaafata Waaqayyo. Mee harka kee keessaa harka kam ifattee beekta? Miila kee keessaa miila kam ifattee beekta? Kanaaf guutummaatti eebba biyya lafaa fi eebba samiiti. Karaa fedhaa hayyamamaatiin dubartiif dhiirri wal gargaaranii. Karaa fedha hayyamamaatiin dubartiif dhiirri kan ittiin wal gargaaranii. Uleedhaan wal dabaddabanii wal arrabsanii osoo hin taane. Gaa'ela jechuun karaa fedha hayyamamaatiin dubartiin tokkos dhiirri tokkos walitti dhufanii raawwatanii wal gargaaranii aga Waaqayyo carraa lafa kana irratti kenneef kan waliin jiraatanidha. Qoronxoos 1:7 jechuudha. Gammachuu nama lama gidduutti adeemsifamuudha. Gammachuu nama lama gidduutti adeemsifamuudha. Qoronxoos 1:7 gidduutti mee sagalee Waaqayyo maal jedhare waliin dubbifna ragaa akka nuu ta'u jechuudha. Maqaan Waaqayyo gooftaa maccaa eebbifamu. Yesuus ilmi Waaqayyoo jiraatan. Sagaleen abbaa koo qulqulluun akkas jedha. Abbaan manaa jaalalaan haadha manaa isaa biraa haa gahu. Haati manaas jaalalaan abbaa manaa ishee biraa haa geessu. Cimsomni sireetuu kan jaalalaaf ilaalaa. Lolli aan hin barbaachisu. Dirqamaan hin barbaachisu. Jaalalaan hayyamaan wal gargaaranii jiraatu. Karaa hundumaan. Foolii urgaa Waaqatti toluudha. Gaa'illi karaa ulfinaati. Efesoon 5:32. Karaa qulqullummaati. Qoronxoos 1:7. Karaa maalitii? Karaa qulqullummaati. Arfaffaa irratti akkas jedha. Haati manaa abbaa manaa ishee malee dhagna ishee akka jaalatte gochuu hin dandeessu. Abbaan manaas akkasuma haadha manaa isaa malee dhagna isaa akka jaalatte gochuu hin danda'u. Orkadha. Qaamni dhiiraa guutuun kan haadha manaa, kan haadha manaa guutuun kan abbaa manaa wal jijjiiranii jiru jechuudha. Gaafa wal fuudhan irraa jalqabanii qaamni kee dabbasaadhaa kaasee aga lukaatteedhaan abbaan manaa kan kooti. Qaamni keettiin ishiinis dabbasaadhaa kaasee aga lukaatti kan kooti. Kanaafuu waan namaa qaama koo irratti yaadu, waan namaa qaama kee irratti yaadin jedhaniitti kakuu walii galu. Kanaaf haati manaa abbaan manaa gara biraa deeme kan loltuuf, abbaan manaatis haati manaa gara biraa deemte. Ejjennoo addaa fudhatanii kan wal lolaniif, kan walii kaniif isa kanaadhaaf. Maaliif qaama koo maaliif gara biraa oofteedhaan? Qaama koo maaliif gara biraa oofteettiin ishiinis? Kanaafuu guutummaatti gaa'ela keessatti abbaan manaa guutuu kan haadha manaa akka ta'e, haati manaa guutuu kan abbaa manaa akka taate hin irraanfatina. Tokko tuqaa lama keessatti gaa'elli yoom jalqabee kan jedhu keessatti egaa gaa'elli duruma irraa jalqabeeyyuu dhaabbataadha. Duruma irraa jalqabeeyyuu dhaabbataa kan ta'e Waaqayyoo kan jalqabamedha. Dhuunfaa jireenya nama tokko irraa nama lama wayya jedhee Waaqayyo jalqabeedha. Seera uumamaa boqonnaa 2:18-25 gidduutti akkas jedha sagalee qulqulluu abbaa koo. Mee isiniifan dubbisa kan ragaa akka ta'uuf jechuudha. Ergasii Waaqayyo gooftaan namichi kophaa ta'uu isaa gaarii miti. Kan akka isaatti kan isa gargaartu ani isaaf nan tolcha jedhe. Kan akka isaatti isa gargaartu ani isaaf nan tolcha jedhee raawwatee Waaqayyo dubartittii cinaacha isaa keessaa baasee kan kenneef akka ta'e caafa qulqulluu kana gadi 25 dubbifnee kan argannuudha. Addaamii fi Hewaan irraa jalqabee hanga har'aatti kan jiruudha. Gaafa Waaqayyo namicha lafee cinaachaa isaa keessaa fuudhee gargaartuu uumuuf irraa eegaleetti. Gaa'elli mallattoo waldaa axibaa yookaan waldaa naannooti. Gaa'elli akkuma Addaamii fi Hewaan irraa jalqabe tajaajilli waldaa keessas
Addaamii fi Hewaan irraa jalqabe seera uumamaa boqonnaa 2:15 irraa kaafnee dubbifne. Gaa'illi dirqama osoo hin taane hayyama namoota lama gidduutti adeemsifamu akka ta'e macaafa Qorontos tokkoffaa boqonnaa 7:37 gidduutti in arganna jechuudha. Tokko tuqaa sadii dhaggeeffadhaa sirriitti keessa deebii waan ta'eef gaa'illi eenyuuf barbaachisa? Gaa'illi eenyuuf barbaachisa? Namoota umriin isaanii dhiiraa yoo ta'e waggaa 18 ol kan ta'e, durba yoo ta'e waggaa 16 ol kan ta'e ni barbaachisa. Dhiira fedha fuudhaa qabuu fi dubartii fedha heerumaa qabaniif gaa'illi barbaachisaadha. Warra jireenya dhuunfaa keessaa ba'uu barbaadaniif barbaachisaadha. Warra Waaqayyoo sodaataniif qulqullummaa eeganiif barbaachisa. Qorontos tokkoffaa boqonnaa 4:7. Warra maatii barbaadaniif macaafa faarfannaa 68:6. Tajaajiltoota gaa'illi barbaachisa. Qorontos tokkoffaa 6:18. Qorontos tokkoffaa 15:33. Xiimotewos lammaffaa 3:4. Xiimotewos tokkoffaa 4:7. Sagale keessatti sagalichi Waaqayyo akkas jedha, halaalummaa baqadhu jedha. Tajaajilaan tokko halaalummaa baqachuudhaaf haadha manaa qabaachuun sirriitti isa barbaachisa. Hin goyyoomin hiriyaa gadheen amala gaarii mancaasaa jedha. Sagalicha Waaqayyootu dubbata. Hin goyyoomin hiriyaa gadheen amala gaarii mancaasaa. Dubbii mi'aan qabne jedha. Isa hafuura qulqulluudhaan mormurraa fagaadhu jedha. Kanaafuu tajaajilaan tokko gaa'ila qabaachuun sirriitti isa barbaachisa. Gaa'illi bifa meeqa qaba kan jennudha boqonnaa lammaffaan. Gaa'illi bifa meeqa qaba boqonnaa tokko xumurreera. Gaa'illi bifa meeqa qaba? Bifti gaa'ilaa kun yeroo duraa tokko erga Addaamii fi Hewaan Eden keessa yeroo jiraatanitti bifti gaa'ilaa tokko ture. Bifti gaa'ilaa innis gammachuudha, jaalala, nagaadha, ifa. Bifti gaa'ilaa kana qaba. Erga Addaamii fi Hewaan Eden keessaa ba'anii garuu bifti gaa'ilaa iddoo lamatti qoodame. Gaa'ila bifa waaqatiin adeemsifamuu fi gaa'ila fedha foonitiin adeemsifamu ta'etti iddoo lamatti kan qoodame. Gaa'ila bifa lama qaba. Gaa'ila karaa Kiristoos raawwatuu fi gaa'ila karaa fedha foonii yookaan biyya lafaatiin raawwatamu jedhamee kan addaan qoodame erga Addaamii fi Hewaan Eden keessaa ba'anii. Har'a gaa'illi ati adeemsifachaa jirtu gaa'ila karaa Kiristoos immoo gaa'ila karaa foonitiin. Isa kana gargar baastanii beekuun guutummaatti isin barbaachisa waan ta'eef egaa gaa'illi jalqaba isaa bifa tokko duwwaa qaba. Erga Addaamii fi Hewaan Eden keessaa ba'anii bifa lamatti qoodame. Amma gara bifa afuriitti siiqeera. Na dhaggeeffadhaa. Bifa afur horateera. Tokko gaa'ila karaa Kiristoosiin adeemsifamuudha. Lama gaa'ila karaa fedha foonitiin adeemsifamuudha. Sadi gaa'ila dhiiraaf dhiira gidduutti adeemsifamuudha. Afur gaa'ila shamaraaf shamara gidduutti adeemsifamu ta'eera. Bifti isaatu baay'achaa jira. Gaa'illi karaa fedha foonitiin adeemsifamu yeroo jalqabaa maal ture? Shamaraa fi dhiira gidduutti ture inni iyyuu. Sirbaa, weeddisaa, Waaqayyoon gaddisiisaa wal fuudhaa turan. Inni Waaqayyoon gaddisiisa jechaa turre. Maaliif? Waan sirbaniif. Waan osoo Waaqayyoon sodaanne wal fuudhaniif. Ejjanii waan wal fuudhaniif. Har'a garuu iyyuu cigaasisaa kan ta'e inni Ameerikaa Yuunaayitidii keessatti adeemsifamaa ture Itoophiyaa keessatti seeneera. Dhiiraaf dhiirri akka wal fuudhu, shamaraaf shamarri akka wal fuudhu. Iddoo baay'eetti dhokatee adeemsifamaa jira. Ameerikaa keessatti guututti mootummaan Ameerikaa hayyama godhee fi raawwatee dhiiraaf dhiirri wal fuudhuu, shamaraaf shamarri wal fuudhuun mallattaa'eefii jira. Maqaa gooftaa Iyyasuus Kiristoosiin hafuurri kun biyya keenya irratti hundee akka hin horanne Itoophiyaa keessaanii xaragee baaseera. Hundee isaanii goggogseera maqaa gooftaa Iyyasuusin. Karri hafuura illuminaatii, hojiin hafuura illuminaatii maqaa gooftaa Iyyasuus Kiristoosii kan goggoge haa ta'u. Ameen jettee fudhattuu laata. Alaaka bifti isaa amma afur ta'eera. Kaneessa Kiristoosii warra sodaatanii wal fuudhan, Kiristoosin osoo sodaanne warra wal fuudhan, har'a dhiira fi shamaraaf shamara gidduuttuu seeneera jechuudha. Egaa kallattumaan nuti bifoota lamaan kanatti fudhanna. Bifoota lamaan kana keessaa gaa'ila fedha foonii jedhu kana jalatti hammatamu. Kan shamaraaf shamaraa kan dhiiraaf dhiiraa kun. Gaa'illi Waaqayyotti gammadu, gaa'illi karaa qulqulluu kun kan karaa Kiristoosiin adeemsifamudha. Gaa'illi karaa Kiristoosiin raawwatu Waaqayyo
foon lama tokko taasisuusaa. Foon lama tokko taasisee jechuun yeroo duraa dhiirri dubartiin tokko guddachuuf, jiraachuuf, jijjiiramuuf kophaa isaanii kan yaadan yoo ta'u, isaan kun lamaan walitti karaa jaalala waaqatiin yaada jireenya isaanii walitti dabaluun kan tokko ta'anidha. Wal gargaaruun kan jiraatanidha yookaan kan hojjetanidha. Maatiyos boqonnaa 19:6 kan Waaqayyo walitti qabsiise namni gargar hin baasin jedha. Gaa'illi karaa Kiristoos raawwatamu fakkeenyaaf waa'ee qeerrummaa fi waa'ee dargaggummaa ilaaluu ni dandeenya. Dursa waa'ee isaanii beekuun nu barbaachisa. Egaa Waaqayyo gooftaan maccaa nu gargaare torbee dhufaa waa'ee isaanii, waa'ee dargaggummaa fi waa'ee qeerrummaa maal akka ta'e keessa deebii keenya hin daddafeen dubbadha waan ta'eef na dhaggeeffadha. Isin barbaachisa. Egaa torbee lamaan isaa immoo waliif kadhannee Waaqayyo nu gargaare barumsa gaa'ila keenyaa hin goolomnaa. Lafa Waaqayyo bifa haaraan jalqabinaan jedhetti immoo nan jalqaba waan ta'eef. Qulqulluu mootii ardiif samii si galateeffannaa abbaa bara baraa galanni ulfinni siif haa ta'u. Dhaloonni Waaqayyo barumsa kana dhaggeeffatan firii gaarii akka buusan karaa kee irraa akka deddeebi'an hubannaaf ogummaa isaaniif kenna. Inni kana jibbu jawween maqaa Yesuus naa waraannamu. Shaaloom sinaa eebbisu. Gaa'ila koo gidduu rakkina guddaatu jira. Hiriyooma koo gidduu rakkina guddaatu jira. Karra gaa'ilaatu naaf banamuu dadhabe. Jalqabeet na harkaa akka cangafaa yookaan akka abaarsatti na harkaa dhaabbata kan jedhu yoo jiraatte keessan dhuftee na dubbisuu hin dandeessu. Siifan kadhadha. Kanarra ta'uu baannaan